Jijjiirama akka biyyaatti dhufe hordofuun magaalaan Finfinnee bu'uuraalee misoomaa namoota irratti xiyyeeffatan kanneen miidhaginaa fi filatamummaa magaalattii dabalan qulqullinaa fi baay'inaan hojjetamuun Finfinneen magaalaa simboo qabeettii fi bakka haara galfii lammiilee taatetti. AMN Plus sagaleen dhalootaa haala qabatamaa hojii misooma magaalattii ilaalchisuun mana maree magaalaa Finfinneetti itti waamamaa mootummaa Dr. Maashoo Olaanaa fi pirezidaantii itti aanaa Akaadaamii Hoggansa magaalaa Finfinnee Dr. Tasfaayee Eebbaa waliin turtii taasiseera. Hojiileen misoomaa magaalaa Finfinneetti hojjetamee fi hojjetamaa jiru Finfinnee filatamtuu taasisuun dabalata magaalattii magaalaa muuxannoo qoodus taasiseera jedhan mana maree magaalaa Finfinneetti bakka bu'aan mootummaa Dr. Maashoo Olaanaa. Tanaan dura hojii misooma magaalaa hojjechuudhaaf addunyaarra deemameet wanna addunyaan kan biraa yookaan magaalli kan biraa hojjetan leellisaa baane. Amma addunyaan gara keenya naanna'eet hojiin hojjennu leellisuutti jalqabee jira. Magaalaa Finfinnee keessatti paarkii babal'aa, paarkii gurguddaa tan tajaajila kennuu danda'u. Miidhagina magaalaa kan dabale. Namni bakka itti bashannanu, ijoolleen bakka itti bashannanu bal'aan hojjetamee jira. Kuni bu'aa jijjiirama as dhufe. Hojiileen misoomaa kunneen yeroo hojjetaman jiraattota qe'ee fi mana isaaniirraa buqqa'aniif beenyaa gahaa fi manni sadarkaa isaanii eeggate kan kennameef ta'uu kan himan Dr. Maashoon bu'uura kanaan Finfinneen waadaa uummataaf galte gochaan mul'isaa jirtis jedhaniiru. Hojii magaalaa Finfinnee keessatti waggaa hojjettu koo bu'uura misoomata hojjetta, piroojeektii gurguddaatu hojjetta, daandii babal'aa hojjetta, paarkii babal'aa hojjetta. Kana waggaa hojjettu namni ka'u hin jiraata. Namni mana sana bakka sanarraa ka'u waan isaa malu beenyaa yaa ta'u waan isaa malu bakka itti jiraatu mana kennuudhaan bakka itti geggeeffamuu qabutti deema malee callifamee manni irratti diigamee alatti tangataman namni tokko hin jiru. Kun hundumtuu waan yeroo sana filannoo marsaa ja'affaatti karaa hawaasummaa karaa diinagdee bulchiinsi magaalaa Finfinnee manni maree magaalaa Finfinnee waadaa hawaasaaf gale sana bu'aa fi milkaa'ina isaa keessaa tokko agarsiisa jechuudha. Milkaa'ina hojii misooma magaalattiif qindoominni hoggansaa fi jiraattotaa sadarkaa abdii qabeessarra jiraachuu isaati kan jedhan ammoo pirezidaantii itti aanaa Akaadaamii Hoggansa magaalaa Finfinnee Dr. Tasfaayee Eebbaati. Koriidariin magaalaa Finfinnee keessatti magaalli akkaataa kanatti bareeddee akkaataa kanatti misoomni yeroo gabaabaa keessatti dhumuu kan danda'e hoggantoonni hawaasa wajjiniin haasaa taasisaniin. Haasaa gaafa taasisan hawaasni faayidaa qabaachuusaa isa fayyaduusaa yeroo amanu yeroo fudhatu wanna sana ariifachiise akka inni hojjetu taasiseera. Akkaataatti hawaasniif hoggantoonni walitti qindoomanii jiran qaama nagaa booressuuf illee hulaa hin laanne jechuudha. Hojiin Finfinnee Smart taate ijaaruuf hojjetamaa jiru ija lammiilee kan bane ta'us Dr. Tasfaayeen himaniiru. Ijaarsi magaalaa Finfinnee Smart gochuutiif jalqabamee gama piroojeektiitiin ija namaa baneera. Addis Masoob kan jedhuutiin tajaajiloonni waajjiraalee adda addaa namni itti tajaajila argachuu danda'u hundumtuu onlaayinii ta'eera. Bakka hundumatti tajaajila si'ataa qulqullina qabu namoonni sammuu isaanii wajjiniin yaada isaanii wajjiniin walii galanii gammadanii karaa isaatti tajaajilas fudhatan tajaajilas laatan.